Jalaltii teenya duraanuu tan ijoollummaa waliin argattanii namaati sammumaa. Jalaltii horiin bitamuun tun baasumaa kana maatiin abdiin morroo hundaa murteessa rabbumaa hundaa murteessa rabbumaa. Jalaltii teenya duraanuu tan ijoollummaa waliin argattanii namaati sammumaa. Jalaltii horiin bitamuun tun baasumaa kana maatiin abdiin morroo hundaa murteessa rabbumaa hundaa murteessa rabbumaa. Adar magaalaa Bontoo jalaltii teenya tingomtoo Oromtittii sabboontoo askoo wal mari'annaa sadoo jireenya keenyaa akka jiru nu toltoo. Adar magaalaa Bontoo jalaltii teenya tingomtoo Oromtittii sabboontoo askoo wal mari'annaa sadoo jireenya keenyaa akka jiru nu toltoo. Horiin fedhii guutuuf dadhabe abbeetii malattiin sirgadhu maalii gamma keetii. Rakkoon gamaa koo jiraattus himinatti adar fuudhee singalachuu fedhiin kootii wayii singalachuu fedhiin kootii. Horiin fedhii guutuuf dadhabe abbeetii malattiin sirgadhu maalii gamma keetii. Rakkoon gamaa koo jiraattus himinatti adar fuudhee singalachuu fedhiin kootii wayii singalachuu fedhiin kootii. Adar magaalaa Bontoo jalaltii teenya tingomtoo Oromtittii sabboontoo askoo wal mari'annaa sadoo jireenya keenyaa akka jiru nu toltoo. Adar magaalaa Bontoo jalaltii teenya tingomtoo Oromtittii sabboontoo askoo wal mari'annaa sadoo jireenya keenyaa akka jiru nu toltoo. Oromtittii yubaruu faaya hangaatu jalalateen nararraa seenaaf naatu waamicha kooni dhageessaan attiin dhooftu hammaan sirkaadhu ijjitoo booyan dhiiftu wayii an ijjitoo booyan dhiiftu.